Gada Digital Studio. Akkami be yaada keenatti mi anis kootiin si hima yaada keenatti mi anis kootiin si hima gargar na baasisiin eegaa yaada kee ammuma gargar na baasisiin eegaa yaada kee ammuma Mal keessa jirtan beeku waa'ee kee akkana jaalatu hima afaan kee Mal keessa jirtan beeku waa'ee kee akkana jaalatu hima afaan kee irraa wallaalee kamiin si amanu moo callisee waaqa tol si akannu irra wallaalee kamiin si amanu moo callisee rabbi tol si akannu jaalalaan hin qoosin iftoo adduu keessa koo weerarte na quusadhu haalli kun sin baasu sirreeffadhu haalli kun sin baasu sirreeffadhu yaada keenatti mi anis kootiin si hima yaada keenatti mi anis kootiin si hima gargar na baasisiin eegaa yaada kee ammuma gargar na baasisiin eegaa yaada kee ammuma Babbareedoo waan dubra biyya tiyyaa ansiif jecha irraa ifu duruu kiyyaa Babbareedoo waan hedduu biyya tiyyaa ansiif jecha irraa ifu duruu kiyyaa Wa'ada jaalalaan dhiibu gamoo kiyyaan taa'eetumaan seega kophaa tiyyaa Wa'ada jaalalaan dhiibu Gamakhiyaan taa'eetumaan seega kophaatiyyaa Laallugar oromtitti bontu meeqotunaa si malee naan taatu tiyya sumaa si maleen barbaadu dubra biraa si maleen barbaadu dubroo biraa yaadaniin hogguu hawwuu si yaada taa'ee anugayyuu yaadaniin hogguu hawwuu si yaada taa'ee anugayyuu dhufuuf jira guyyaanii nan sirkadhee fageenyi waan na godhe hodha bahuu dhufuuf jira guyyaanii nan sirkadhee fageenyi waan na godhe hijaabahu